balaa garagaraa, sharrii garagaraa, wantoota nama miidhaan garagaraa irraa tikfamuudhaaf zikriilee kanneen hin dagatina. Zikriilee kanneen ofii keessaniifis ijoollee keessanis sirriitti hafaziisaatiin akka rakkoon garagaraa, balaan dingataa, balaan harka namaatiin deemu, balaan sheexanaa, balaan jinnii, balaan kamuu, rakkoon kamuu, sharriin kamuu, shirri kamuu akka isaan hin tuqne, akka isin hin tuqnee fi zikriilee kanneen sirriitti qabadhaa, ijoollee keessanis qabsiisaa, itti fayyadamaa. Viidiyoo kana laayik gochuudhaan yuutuubii kana sabskiraayib godhaatiin inshaa Allah laayikii 2,000 gahuu qabna jedhaatiin laayik godhaatiin eegala. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكري ركو في بلا غرغرا جلا تكفم وداف جدامو ذكري لين كنيني وليغلا ذكري لي تربا باي اسال بودا كراسال باتين انو بوليسي كيسان اسني كوبيسي جرا سرتي كبدا ذكرين توكوفان آيات الكرسي دا آيات الكرسيين فايدة هغنن جدامني فايدة غرغدا قبا صلاة بودا ني جداما يرو حلكر يرو رفن ني جداما غنما فغلغلا ني جداما يرو هندا ني جداما. Ayatul Kursiyyi kana baay'ee isaatiin yeroo keessan kanniin keessatti sirriitti jedha. Nabii sallallahu alaihi wasallam hadiis tokko keessatti waa'ee Abi Hurayraa fi shayxana jidduutti waan ta'e dubbataniitiin umura irratti shayxanni akkana jedhee Abi Hurayraa dubbatee jedhan. Maal jedheeni Qur'aana keessa aayaa wahiitu jira. Aayaa san namni muslima ta'ee Rabbitti amane yoo qara'u ta'e shayxanni isarraa baqata itti dhihaatee hin danda'u jedheeni Ayatul Kursiyyi jedheetiin itti hime. Nabiyyiin illee sallallahu alaihi wasallam maal jedhanii sadaqa wa huwa kadhuubun jedhani. Inni kijibaadha. Garuu tana dhugaa dubbatee jedhani. Ayatul Kursiyyi yoo qaraate shayxaanni namaa shayxaanni jinnii sin danda'u, falfalli sihiriin garagaraa sin danda'u. Brother sister sirriitti qabadhaa, sirriitti itti fayyadama. Wallahi sharriin kamuu jireenya kee keessatti sin danda'u, sirraa baqata. Akkasuma Nabii sallallahu alaihi wasallam dabalataan ammallee maal jedhani Ayatul Kursiyyi salaata booda namni yeroo hunda qara'u jannata seenu wanti isa dhorku hin jiru jedha yoo du'a ta'e malee. Kana jechuun yoo du'e nama jannataa ta'a jedhan. Sirriitti qabadhaatiin jedha. Ayatul Kursiyyiin illee isa kana. Allahu لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ayaa kana sirriitti qabadhaatiin jedha. Inni lamaffaan suuraalee Qur'aanaa kanneen qara'uudha. Tokkoffaan suuratul Ikhlaas, lamaffaan suuratul Falaq, sadaffaan suuratul Naas. Suuraalee Qur'aanaa sadan kanneen Qur'aana kanneen yeroo hunda irra deddeebiidhaan guyyaa keenya hunda keessatti ganama jettaa, galgala jettaa, halkan yeroo rafan jettaa, qaraateetiin harka keetii tuuftee qaama keetii dibuudhaan kallattii garagaraatiin ayaa Qur'aanaa kanneen suuraalee kanneen sadan yoo kan jettan ta'e sharriin garagaraa, shirri garagaraa, shayxaanni isinitti dhiyaatu osoo isinillee tuqee isinirraa hiikataa jechuudha. Kan akka jedhe anaa miti. Nabiyyuutu sallallahu alaihi wasallam hadiisaan dubbatan yoo xiqqaate yeroo sadii dhuunfaa isaaniitti jechuu qabdani. Suuratul Ikhlaas jechuun qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Suuratul Falaq jechuun qul a'uudhu birabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghaasiqin idha waqab wa min sharri naffaathati fil 'uqad wa min sharri haasidin idha hasad. سورة الناس جتون قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سورة القرآن كان سدن سر تكبدات جرا. إني سدفا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. يرو سدي جرما أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. Gala yeroo sadi jedhama. Zikriin kun akkasuma iddoo illee yoo deemtan fakkeenya iddoo deemtanii imala ta'e waan kamuu haa ta'u iddoo deemtanii iddoo sanitti akka sharriin shayxanaa sharriin namaa falfalli garagaraa akkasiin hin tunne yoo barbaadan maal jettanii أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. Nabii sallallahu alaihi wasallam maal jedhanii namni iddoo tokko dhaqee jedhan zikrii kana irra akka jedhe wanti takka isan tuquu jedhanii Garantii nabii irraa qabdanii sirriitti hafazaatiin jedha. Inni arfaffaan bismillah alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samaa wa huwa as-sami'ul 'alim. Sirriitti hafazaa jedha kanas yeroo sadi jedhama ganamaaf galgala yeroo sadi jedhama sirriitti qabadhaatiin jedha. Namni zikrii kana jedhe
balaan dingataa illee isan tuqu jedhan balaa makiinaa jettaa maalii jettaa siin tuqu jedhan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam zikrii kana atummaan jedhi ittaan sun ammallee dabalataan namni zikrii kana jedhe lam yadurrahu shay'un jedhan ammallee nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wanti takka isan tuqu jedhan wanti takka isan miidhu jedhani rakkoon takka inshallah izni rabbiitiin isarraan gahu jedhan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam zikriin shanaffaan isa kana أعوذ بكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن حديث توكو كيساتي صحابون يو دبتاني أكنا جراني خلقان توكو جراني شيطانوني غرغرا كني نبي كن صلى الله عليه وسلم اتغريدود دي جراني غرانا غرسي كالتي غرغراتي نبي كن صلى الله عليه وسلم اتغريدود دي جراني أچي بودا جبريل أفيتين نبي كن صلى الله عليه وسلم ذكري كان أكا جر أتيمي نبيين ذكري كان جچون دورا شيطانا كيسا شيطانا كمي تجرى جراني إبدار كاك أبا جراني نبي صلى الله عليه وسلم ذكري كان جنان شيطاني غرانا فجأة أما ibiddi illee harkaa dhaamee wanti hundi harkaa badeetiin garana faffacaanii badanii jedhani sahaabonni yoo dubbatan zikrii kana yoo kajettu ta'e shayxanni namaaf jinni illee wallahi sitti dhiyaatee hin danda'u ima jedhiyaatummaani wata akkasitti dhiyaatee hin danda'u zikriin jahaffaani isa kana a'uudhu bikalimaati illaahi taammati min ghadabihi wa sharri cibaadihi wa min hamazaati shayaxiini wa an yaxduruun zikrii kana ko jettu ta'e shayxanni namaa jinni falfalli garagara tibtibiin namni si jala deemuun hundi wallahi garna bu'een isaan beekamu sima jalaa baqatee bada sababa kanaaf zikrii kana sirritti qabadhuutiin jedhi zikriin torbaffaa fi inni xumuraa zikrii beekamaa laa ilaaha illallahu wahdahu laa shariika lahu lahul mulku walahu alhamdu wahuwa calaa kulli shay'in qadiir yeroo dhibba jechuudha nabiyin keenya sallallahu alaihi wasallam zikrii kana namni yeroo dhibba jedhe shayxanni namaa shayxanni jinni wantummaan takkatti dhiyaatee hin dandeettuu jedhani wantummaan takkatti dhiyaatee hin danda'u osoo falfalli haga fedhe sirratti dalagamee zikriin kun akka falfalli sun sirratti hin dalagamne sirratti hin hojjetamne taasisa kana qabdaa barbiraazir maal taate sirritti qabadhuutiin jedhi wallaahi rabbiin kee inshallah si tiksa eeyyan dhugama rabbiin si tiksa ganama galgala yeroo hunda yoo xiqqaate yeroo dhibba jedhiitiin sheexana namaatii fi jinnii irraa of tiksi rabbi si haa tiksu zikriilee kanniini aappii bareedaa tokko inshallah no buleessi keessan kan isin dhiyeessu tokko keessan ni argattani aappii sanis maqaan isaa zikrii fi du'aa'ii jedha play store irra seenaatiin akkasi buufadhaa seenaatiin fayyadamaa waa hedduurraa argattanii waa hedduurraa barattanii rabbiin nama tikfamu nama sharrii garagaraa irraa tikfamu anaaf isinillee rabbi haa taasisu zikriilee kanneen hafaza nama hunda biraan gahaa isiniin jedha barnoota dabalataatiif kallattiilee armaan gadii kanneeniin nu hordofuu dandeettanii assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh